قال مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك وولتز إن الضربات الجوية ضد الحوثيين منذ أكثر من أسبوع ستكون أكثر. إسرائيل إذن بعد إعلان الجيش الإسرائيلي اعتراضه صاروخ. عدم الاصطدام الآن هو بسبب عدم جاهزية الجيش الإسرائيلي أو إنهم لأنه لم تصدق. المقاومة الإسلامية حماس الدكتور صلاح البردويل عضو المكتب السياسي حركة حماس أن الاحتلال الإسرائيلي انقلب على اتفاق وقف إطلاق النار متهربا من التزاماته. אתה יודע איך זה בזמן מלחמה ואיך זה בזמן עסקה, אתה יודע. אתה יצאת לאיש. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تحارب على 7 جبهات وإنها مصممة على تحقيق. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamoltan kabajamtoota hordoftoota keenya wiixata muddee 24 miidiyaalee idil addunyaa irraa waraana baha gidduu galeessaaf oolmaa Filisxeemota akkasumas hudhaawwan waraana baha gidduu galeessaa galoo galaana diimaa ijaaf gurra addunyaa hawwate haleellaawuti yamanoota haleellaa Hizbollaatiif Islamic Resistance of Iraqii dabalatee maddeewwan ijoo foddaa miidiyaalee ta'an qabanne dhiyaanneeti jirra. Dhumaatiin Filisxeemota daranuu dabalaa deemuuf addunyaan afaan qabachuuf gurra cufachuun taajjabbii gurguddaa hordofsiisaa jira. Erga qondaalli ajajaa Shimbeet Rooni Beer ari'ameeti hiriirri Benjamin Netanyaahuun diina keenya abbaa irreetti of tuula dhegeree Israa'eelota murteessuu bulchiinsi Trump Wiitkoof nu dhaga'uu qaba, Benjamin Netanyaahuun daawun nurraa bu'uu qaba, hin barbaachisu jedhanii viidiyoon dabalataa gara Benjamin Netanyaahuutti benzila qabsiifteef maadhee kutaa Israa'eelota akkasumas lammiilee jiishota idil addunyaarraa ibiddatti labobsite barbadaan furguggeessite. Hamas viidiyoolee ugguramtoota gidiraa keessattuu beelaaf dheebuutii fi ajjeechaaf haleellaa jettiiwwan gurguddaa kun nu fixuuf malee rakkoon tokko akka hin jirre hawaasni addunyaa hubachuu qaba jechuun lammiilee isaaniitii waamicha dhiyeessan qooda miidiyaalee idil addunyaa ta'e Benjamin Netanyaahuun ol ta'anii gadi taa'uu wixxifatuu keessatti argaman. Haleellaa garjabinaa kutaa kaanee nuus hospitaala Naasir irratti fudhatteen vaayis piraayim ministeera of Hamaas kaadhimamaa ministeera muummee garee kan Hamaasota Ismaa'il Hawrii ajjeesuun wal qabsiise. Hospitaalicha keessatti yoo diqqaatan altiraasaawundiif kutaawwan laaboraatooriif dawaan guutumatti gubachuu fi kanneen wal aanamtoota 33 ajjeefamuun dheekkamsa gurguddaa kaasus biyyoonni liigii Arabaa tarkaanfiin Ameerikaa fi akkasumas ibsaaf labsiin pirezidaant Haayidar Zookiif Steefan Wiitkoof kan dheekkamsiise Hamaas cinaa waan dhaabbatan fakkaatan. Kutaa Haifaatti haleellaa dhalataan Araba Israa'elii tokko fudhatan yoo diqqaate lammiileen Israa'elii ajjeefamuudhaan Aljaziiraan gabaase kanneen hedduu ta'an madaa'uu akka oolleetu himama. Haleellaan Yaman Sa'aadaa Hudeydaaf Sanaa irratti fudhatamu qondaaltota Hawtii keessaas tokko nyaachuu akka oolleef gabaasni ammaaf ragaan argatin Reuters mirkaneessu Times of India NN News fi ANI News akkasumas Associated Press gabaasanii jiru. Galfii ji'oota sadii booda Hizbollaaf Israa'el rookettiif misaayilota jettiiwwaniin haleellaan duuchaa qarqaba Baalbeek kifar Kilaayita Shaabiif kifar Shubaa irratti eegalame har'as haleellawwan jettii tsiyoonotaatiin sibiilonni hedduun ajjeefamu ministeerri fayyaa Beerut beeksisee jira. Pirezidaantiin yerootiif ministeerri muummee Libaanos addunyaan dubbiitti kana gidduu seentee akka dhaabduuf duuchaan weerartootaa fi waraanni lafoo gara Libaanositti deebi'aa jiruuf Hizbollaan misaayilota kutaawwan Israa'el irratti rookettiif diroonotaan dabaluun sagaleewwan Filisxeemotaa ta'uu itti fufna jechuun kutaawwan Ashkelon, Meeroo'ee Kaabaaf Tel Aviv haleeluuf dhaadachuu isaatiin wal qabsiise. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii fi jaarmiyaaleen akka neetoo walwaataa jiranis waamicha kana yeroo dhiyeessanitti hoogganaan Hizbollaa Sheek Naayif Qaasim
biyya tsiyonotaaf Yahudota amrii heera idil addunyaatiin hin bulleef dhaadannoo Tiraampiin dabalamtee Filisxeemota duguugduuf misaayilonni kennaaf jeeshiiwwan kenna Hizboollaan kan durii daran cimeetiin cabsee seenuuf qophii yoo jedhan Israa'el dubbiiwwan hollachiifte fakkaatti. Haleellaan isaan fudhatan gochumayyuu ansaarota Yemanii, Lubnaan, Siiriyaa fi Gaazaa deeggaruurraa dubatti nuun deebisu jechuun hoogganaan waliigalaa ansaarota Yemanii Abdulmaalik Badraddiin Alhuutii dhaadataniiti jiran. Bulchiinsi Raasiif Taayib Erdogaa michuuf paartii mormituun dhimmoota gurguddoo shororkeessummaaf hariiroo keessattuu diinota Tarkii wajjin harka laf jaleedha uumate jedhuun ergaa to'annaan taasifame booda hiriirri guddaan Istaanbul Ankara irraa kaasee kutawwan Tarkiyyeetti dhoohuu fi durdubbee kanaan ammoo Ameerikaa Israa'eliif warroonni jibba Tarkiyeef guddina Tarkiyyee hin hawwine qabaachuu ifatti guyyaa dheengaddaa dubbatan. Dubbittiin durdubbee hawtii Yamanoota Iraantu jira jedhu ammoo duuchaatti nikilerii keessan dhidhimsitanii bakkaa yookaan hin balleessine taate ibiddi Saadam Huseen Iraaq irratti bu'e Tahareen irrattis bu'uu jira jechuun karaa Isteefan Wiitkoofiif ajajaa ministeera raayyaa ittisa Ameerikaatiin har'a dubbatamuun Iraanota dochisiisu Aljaziiraaf Al-Arabiyaa, Hindustaan Taayimsiif Middle East Monitor Financial gabaasanii jiru. Viidiyooleen suukaneessaan walakkeessa balballoomii miidiyaalee idil addunyaatiirraa funaanaman saffisaan akka simbira gaaniif akka odeeffannoon keenya tamsaafamuuf kabajamtoota hordoftoota keenya maamiltoota jaalataniif sheer gochuun dagatinaa nu jajjabeessaa. Ajriin keessan milkii Laylatul Qadriif Shaaruu Ramadaan obboleewwan keenya quuqama Filisxeemota qabdan ammoo jaalalaaf ulfinni kabajni umrii turtiif argannoo fi nageenyi mana keessanitti hawaaru. CTN odeeffannoo waayitawaaf maddoota qabatamaa ta'an qofa waalteeffachuun gurraan isin ga'a. Nageenya addunyaa keenyaaf, nageenyi sooshaal miidiyaaf, ilaalcha globalizationif tokkummaa addunyaa CTN akka deeggaruun dagatina. Islaamummaan nagaya, ديمقراطي جاللاف تقوم. وهذه صور لدوي صفارات الإنذار وسط إسرائيل إذن بعد إعلان الجيش الإسرائيلي اعتراضه صاروخا. لا لما تكون ماشي هيك وتكون تضرب. قال مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك وولز إن الضربات الجوية ضد الحوثيين منذ أكثر من أسبوع ستكون أكثر فعالية من تلك. الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف إن حماس اختارت عدم تمديد اتفاق وقف إطلاق النار من خلال رفض. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الاتفاق النووي بصيغته الحالية. بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تحارب على 7 جبهات وإنها مصممة كما تقول سرايا القدس، وكنت قد أشرت إلى ما قاله الجيش الإسرائيلي أيضا. الله قالت حركة حماس أن الاحتلال الإسرائيلي انقلب على اتفاق وقف إطلاق النار. يجب أن United States stand with the state of Israel jechuun kan eegalee ergaman addaa bulchiinsa Trump Steve Witkoff tarkaanfiiwwan giddu galeessaa keessatti Israa'el fudhachaa jirtuuf Gaazaa irratti qiyaafatteef Ameerikaan bulchiinsa biyya Israa'el cinaa dhaabbatti jechuun addunyaa mirkaneessuun hammam akka bulchiinsi Trump garjabummaan Filisxeemotaa fi biyyoota giddu galeessaa keessatti irree Israa'elotaa cimsuuf gadi ba'e ni mul'isa jechuun xiinxaltoonni idila addunyaa fi Eliyaas Mukarram xiinxalaan siyaasaa Falasxiinotaatii fi akkasumas Marwaan Bishaaraa Kariim Al-Falaahiif kanneen idila addunyaa dhimma Gaazaaf egeree Filisxeemotaa irratti garjabina raawwatamaa jiru hunda balaaleffachuu irratti argaman boortaaf tooftaan riippaabilikaanaa fi baay'attoota paarlamaa Ameerikaa Jiwish dhalataa Israa'elotaa Doonaald J. Tiraampiin ta'eef Benyamin Netanyahuun harki guddaan akkamitti akka Filisxeemota duguuguuf imaammata Gaazaa
bulchiinsa Israa'el jalatti deebisuuf karoorfatan kana keekuu ta'uudha miidiyaaleen gabaasaa jiran. Garjabinni dhala namaa baha gidduu galeessaa keessatti Filisxeemota irratti hammaatee moorawwan baqattoota dabalatee haleellaan xiyyaaraa fi waraanni lafoo Israa'eloota kutaawwan Gaazaa hunduma keessatti dhidhimuun misaayilota rookkettiif jeettiiwwan F-16 35-22 qooda Ameerikaan keessaa qabduun Filisxeemota sanyummaa balleessuu irratti wayitaa argamu. Baha gidduu galeessaa keessaa furmaanni tokko dhabame. Hiriirri idila addunyaa gamlameeniin yeroo fufaa jirutti Filisxeemonni hireen isaanii hamma bari'u dukkanatu hammaataa dubbiin itti taateet birgediin mujaahidoota amma danda'uun tattaaffii kamiyyuu qabaatiyyuu addunyaan callisu filattee jirti. Bulchiinsi Doonaald Tiraamp abbaa nagayaati jedhamuudhaan keessattuu dubbii affakkeessi noobeelii idila addunyaa waraana addunyaa dhaabsisuuf bulchaa bara 2025 ta'uuf yeroo itti tattaafata jedhametti dubbiin faallaa itti qarqabde fakkaatti. Waraana baha gidduu galeessaa antummaan jiwishotaa fi dhalattummaa dhiiga warra Israa'elotaa qabaachuun wal qabsiisee hammeenyummaan har'a Filisxeemotatti jabaatee lubbuun torbee tokko keessatti kumootaan ol qarqabamanii fi waliigalli duuchaa lakkoofsa kanaa gara 72 ol siqaa jira yeroo miidiyaan idila addunyaa jedhanitti. Liigiin biyyoota Arabaa Ameerikaa fi Israa'el irra hariiroo qabu duuchatti kutuu isaa har'a beeksise jedha Associated Press الجزيرة وبفن. في القاهرة القمة العربية الطارئة بشأن فلسطين وكانت أهم عناوينها رفض التهجير وإعادة التعمير في العمان يعني لا في الغرب ولا في الشرق ولا في الجنوب. طول الليل كانت عندنا قصف وقصف بخوف وأنا لا لما صارت الحرب هذه. ساحة مستشفى الأندونيسي هذه الساحة التي تحولت إلى ملجأ للنازحين وللعائلات. بعد أتمول هيالي شام فالي زعود Kaleessas achuma har'as achuma jirra xiinsammuudhaan tuqamnee jirra. Ani hidhamaa 21ffaadha jedhe. Ani hidhamaa 22ffaadha. Dubbiin waraana xiinsammuudha. Akkasumas kan gahee hin qabne beela dheebuu fi dhibeen ugguramtoota keenya ibiddi nurratti roobaa jira. Uummanni keenya lubbuu keenya baraara. Akkasumas nuuf jecha warri nu qabes waa meeqa tahaati jira. Inni kun dhaabachuu qaba. Gahee nurraa dhaabsisa. Kun waraana xiinsammuuf fedhummaa bulchiinsa Benjamin Netanahuuti. Kaleessa galgala akkatti bullee har'ani jiraanna jenneet hin yaanne yoo lubbuu kennaaf yaaddan dafa nu dhaqqaba. Gaazaa maqaa sababa jedhuun halkan edaa bombiin nurratti roobaa ture jedhani. Kunneen amma dubbatan kun kabajamtoota hordoftoota keenya viidiyoo guyyaa har'aa birgeediin Alaksaa ugguramtoota 59 harka isaatti jiranii fi ibidda dhidhimsaa halkaniif guyyaa Israa'el Ameerikaa faana wixxifatteetiin harka mujaahidootaati baasuu hin danda'in bo'oowwanii fi waraana mujaahidoota jidduutti argaman ta'uu miidiyaaleen yeroo gabaasanitti. Hiriirri kutaawwan idila addunyaati Teel Aviv irraa kaasee hamma Awurooppaa fi Ameerikaa ardiiwwan jiranirraa balaaleffannaa Benjamin Netanahuuf Steven Witkoff Trump irratti dhidhimuu irratti argama. Abbaa irree lamatu Israa'eloota irratti qarqabame. Ajajaa raayyaa ittisaa fi ministeera muummeeti jechuun hiriirtonni Israa'eloota keessattuu hoogganaan Roonii Beer kan Simbeet ari'amuun wal qabsiise. Baadiyaan Israa'elootaaf weerartoota hundi nagayaan qabamu. Benjamin Netanahuun dhiphina guddaa keessatti argamu Hindustan Times'tu gabaase. هذا وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تحارب على 7 جبهات وإنها مصممة على تحقيق النصر على أعدائها. قال المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف إن حماس اختارت عدم تمديد اتفاق وقف إطلاق النار من خلال رفضها للمقترح الأمريكي. الولايات المتحدة تقف إلى جانب دولة إسرائيل. هذا التزام كامل. الشرطة الإسرائيلية أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن كفير هاجم
رئيس الشباك عقب إطلاق صاروخ من اليمن. هذا التطور معي مراسل الجزيرة في فلسطين الياس كرام. إذن 200 بلدة ومدينة في وسط إسرائيل تتعرض جل عن الجيش الإسرائيلي يقول سلاح الجو اعترض صاروخا أطلق من اليمن قبل أن يدخل الأجواء الإسرائيلية. نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس الدكتور صلاح البردويل عضو المكتب السياسي للحركة بضرب الصاروخ في شارع العام من قبل العدوان الأمريكي الصهيوني الغاشم على مجمع أن استمراره في عدوانه على بلدنا إسنادا منه للعدو الإسرائيلي نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية والمسؤول للعدوان الأمريكي على يمن الإيمان والحكمة والذي استهدف خلال الساعات الماضية كان في وان كوتا يمن dirreewwan xiyyaara saadaaf odeeyda buufata galaanaan saarota yemaniitiin to'ataman dabalate duguggaan haleellaa jeettiiwwan Ameerikaa fi UK wal harkaa dabaaluun kutaawwan Yemen unkureessuu irratti ji'a Ramadaanaan argaman Gaazaatti ammoo Israa'el tarkaanfiiwwan gurguddaa garjabina qoodaaf ga'een shoora olaanaa Ameerikaan keessaa qabduun hamma Libaanoositti yeroo kuraa jirutti addunyaan keenya ibsa baasuuf balaaleffachuuf hiriiraan alatti furmaata waan dhabde fakkaatti haa ta'uutii dubbittiin durdubbiyaawutii Yemanoota Iraantu jira jedhu ammoo duuchaatti nikilerii keessan dhidhimsitanii bakkaa yookaan hin balleessine taate ibiddi Saadam Huseen Iraaq irratti bu'ee Tahareen irrattis bu'uu jira jechuun karaa Steven Witkooviif ajajaa ministeera raayyaa ittisa Ameerikaatiin har'a dubbatamuun Iraanota dochisiisu Al Jazeera Al Arabiya Hindustan Times Middle East Monitor Financial gabaasanii jiru ministeerri Dameela Abbas Araghchi badda nuti Iraaqota miti nuti ammoo Zeleniski masaratti waamtanii miti Iraan wajjin ibidda qarqabdanii tuttuqxan taanaan balaan isinitti qabatu isinirraa hin dhaamu jechuu Al Jazeeraan dubbitti Abbas Araghchiif Masoud Pezeshkian pirezidaantii Iraanota har'a ifatti balballoomse fakkaata. Haleellaan isaan fudhatan gonchumayyuu ansaarota Yemanii, Lubnaan, Siiriyaa fi Gaazaa deeggaruurraa dubatti nuun deebisu jechuun hoogganaan waliigalaa ansaarota Yemanii Abdul Malik Badruddin Al-Houthi dhaadataniiti jiran. Gochoonni shirri olaantummaan tsiyoonota goobsuudhaaf onneetti moorsuu bulchiinsa Tiraampiif dhaadannoon isaanii abadan nuti Yemanoota nun beekan hanga dachii Israa'elootaatiif akkasumas boloota kenna Lubnaaniif Filisxeemotaan gas Sooriyaatti falmuuf ga'umsa qabanna jechuun adeemsaaf murtoof dhaadannoo Tiraamp kana qeeqaniiti jiru. Jiraattonni kutaa Sana'aa, Sa'aadaa fi Udaydaa akka miidiyaalee idil-addunyaaf yaada kennan jedhu Reuters haleellaan kun iddoowwan kuusa meeshaalee hawwii akka hin ta'inii fi manneen jiraattota akka ta'eef kun duguggaa jechuun qeequu isaanii almaasraa wabeeffachuun miidiyaaleen idil-addunyaa gabaasu irratti argamu. نقدم أيضا من جديد التحذير للأمريكي أن استمراره في عدوانه على بلدنا إسنادا منه للعدو الإسرائيلي إنما يدفع بنا إلى مواجهة كما تقول سرايا القدس وكنت قد أشرت إلى ما قاله الجيش الإسرائيلي أيضا استراتيجية بأنها تشمل قصف كل شيء موجود في الداخل وهذا ما نراه من الخسائر التي حدثت في الفترة الماضية. الاصطدام بالمقاومة حتى الآن لم يحدث هذا الاصطدام. لماذا؟ نعم هذا سلام هو خيار العرب الاستراتيجي القائم على رؤية الدولتين كما شددت على ضرورة استكمال تنفيذ بنود الاتفاق وفق إطلاق النار. قناة 12 الإسرائيلية تحدثت عن وقوع مصابين في الإيراني عباس عراقجي إن الاتفاق النووي بصيغته الحالية غير قابل للإحياء ونهج طهران هو أن تكون المفاوضات غير مباشرة مع واشنطن. ونقل موقع نور نيوز عن عراقجي قوله في هذا الاغتيال. نعم رامي.
بالفعل هو كان الشهيد القائد في حركة حماس إسماعيل برهوم الفيديوتا سدي بودايز بولاف إسرائيل روكتيف ميسايلوتا جيت ونين عليلان دوتشاك أركبا بالبيك كفر كلايتا شابيف كفر شبار رتيه كلامي هر أسهل اللوان جيتي سيونوتاتين سيبيلون ندونا جيفمو منستر فايا بيروت بيكسيسيم درام برزدانتين يروتيف منستر مومي لبانوس الدنيا دبيتي كان جدو سنتي هكراب دوف دوچان ويرر توتافي وراني لفو غرا لبانوس تدبيا دروف هزبولان ميسايلو تكوتاوان إسرائيل رتي روكتيف درونوتان دبالون سغالي وان فلسطيموتا ويتفوف نجاچون كوتاوان أشكلون ميرو كاباف تلابيب هاليلوف dhaadachuu isaatiin wal qabsiise dhaabbanni mootummoota gamtoomanii fi jaarmiyaaleen akka neetoo walwaataa jiranis waamicha kana yeroo dhiyeessanitti hoogganaan hizbollaa sheek naayif qaasim biyya tsiyoonotaaf yahudota amrii heera idil addunyaatiin hin bulleef dhaadannoo tiraampiin dabalamtee filisxeemota duguugduuf misaayilonni kennaaf jeeshiiwwan kenna hizbollaan kan durii daran cimeetiin cabsee seenuuf qophii yoo jedhan Israa'el dubbiiwwan hollachiifte fakkaatti ajajaan waraana lafoo tibba kana muudaman Eyaa Zaamirii fi Israa'el kaate Libaanoosiin bara dhagaatti yeroon jijjiirru amma jechuun ajaja guddaa dabarsuu isaanii MTV Libaanooniif Almaadiyaa Libaanos gabaasanii jiru. ورغم الدمار فأنت أهل العروبة والإسلام فربنا هل يمكن القول أن هناك فعلا موقف موحد Sokaklarımızın karıştırılmak istendiğine şahit oluyoruz. Sokak terörü. على التوالي يحتشد آلاف المواطنين الأتراك هنا أمام مبنى بلدية اسطنبول للتنديد باعتقال أكرم إماموغلو رئيس البلدية. Bulchiinsi Raasiif Taayib Ordogaa michuuf paartii mormituun dhimmoota gurguddoo shororkeessummaaf hariiroo keessattuu diinota Tarkii wajjin harka laf jaleedha uumate jedhuun ergaa to'annaan taasifame booda hiriirri guddaan Istaanbul Ankara irraa kaasee kutawwan Tarkiyyeetti dhoohuu fi durdubbee kanaan ammoo Ameerikaa Israa'eliif warroonni jibba Tarkiyeef guddina Tarkiyyee hin hawwine qabaachuu ifatti guyyaa dheengaddaa dubbatan hiriirri kunniinis lammiileen Tarkiyyee kaayyoo malaammaltummaaf shira fakkeessuun gochoonni keessattuu akka Turki kuftuuf Turkarka alagaattiif eeggattuu akka taatuuf masaanuwwan ishee durdubbeetti deebi'uun kufiinsa Tarkii warri hawan dhugaa waan qaban fakkaatanii as bahaniiti jiran kana sirriitti irra dhaabbatanii beekuu qabna ji'a Ramadaan ji'a Khayrii keessa jirra jechuun Raasiif Taayib Ordogaan erga dubbataniiti hiriirri kutawwan Istaanbul Ankaraaf kan kana fakkaatan irratti qabsiifame qabbanaa fakkaatan Ameerikaan yeroo dhibbaa oliif saadaddaa baasuun ammoo haadha harka keessaa qabdu haadhoo guddoo isii taasisu tarkana doluuf Newsweek Middle East Al Jazeeraan gabaasanii jirutti dhiyaadham. Pervasızca yürütülen katliamlara أولئك الذين يلتزمون الصمت أمام المجازر الوحشية والذين لا يقفون في وجه جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة. زعيم حزب المعارضة الرئيسي في تركيا أوزور روزيل إن أي خطوة لمنع رئيس بلدية اسطنبول المحتجز من الترشح للرئاسة لن تؤدي إلا إلى يهزم الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات وأن الأخير يخشى أي انتخابات. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الاتفاق النووي بصيغته الحالية غير قابل للإحياء ووضع إيران النووي تقدم بشكل كبير مضيفا أن تكتيك ونهج طهران هو أن تكون المفاوضات غير مباشرة مع واشنطن ونقل موقع فلسطيموني olaantummaan kan rabbii keenyaati dhugam masgidul alaqsaa yoomillee nu harkaan mucucaatti nu harkaan baddu ilmaan keenyatti gabbaraa dhufne bara 1948 erga Israa'el akka biyyatti humna Awurooppaanotaa keessattuu UK, Itaali, France, Greekiif
Israa'el Hangariif Ameerikaan murtooyteet dhiibbaawwan gurguddoo dachii weeraraan qabatte hamma West Bank Jeninitti ammoo olaantummaan dhuunfachuudhaaf abbaa barbaadde qarqabsiisa. Isa kaan ammoo yoo Islaama keessaa irree fi dinagdeen jabaate qoqqobbiif duucha maxxansa peella meeshaa duuchaa niikilarii qabda jechuun lafarraa dhidhimsuun wabiin kana Liibiyaa Muhammad Gaadaafi Iraaq Saddam Hussein Afgaanistaaniif Taalibaan Mollaa Muhammad Umariif Osama Bin Laden yaadachuun ni danda'ama. Adeemsiif kaayyoon fedhii warra lixaa inni guddaan amantii kana dadhabsiisu akka ta'e hundumatutti walii gala jenneet amanna. Kabajamtoota hordoftoota keenya. جل عن الجيش الإسرائيلي يقول سلاح الجو اعترض صاروخ. نعم العدوانية هذه الاستراتيجية بأنها تشمل قصف كل شيء موجود في الداخل.